jechuun warroonni sun dirqama ji'a tokko eeguu qaban jechuudha. Kun I think akkana fakkaatutti nama hundaafuu ifa na fakkaata. Kanaafuu abbichi gaafii gaafattee yoo gaafichi keeka kanarratti rarra'u ta'e ji'a tokko eeguu qabda. Eeguu qabda. Amma fakkeenya aniifatti afaan Oromoo irratti deebifneerra miti. Yaa. Yaa si dhagaa. Akkasii. Aniifatti afaan Oromoo kana keessaa ba'uuf ji'a tokko turuu qabna jechuudha. Afaan biraa irratti deeffachuudhaaf. Konseptii isaa akkas fakkaata. Okay. Kanaafuu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akka ifa isiniif ta'uu abdiin qaba. Kanaafuu amma gama wantiitti haa ceenu. Mee amma kunoo kaansel kana jechuun dhiisii irratti dhiisiidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaanseliin kun yeroo hedduu kan dhufu namoonni feesbuuka fayyadamtee yoo jiraatan wanta tokko eega maxxansitaniin booda yeroo irra deebitanii waan san yookaan wanti barreessitan sun yookaan suuraa maxxansitan sun suuraa sirrii yoo ta'in deebitanii waan san edit yeroo gootan maaltu isinii dhufa optionii lama isinii dhufa. Waan kana kaansel godhii fi akkuma duraaniitti dhiisii wanta akkasiisantu isinii dhufa. Kanaafuu san keessa yeroo filattan kaanseliin kun kaanselii akkasiiti jechuudha. Kaanselii kontekstii akkasii qabu, kaanselii yaada akkasii qabu jechuudha. Kaanselii wanta tokko eega maxxansitaniin booda yookaan ammoo waan tokko eega barreessitaniin booda Facebook update keessatti eega barreessitaniin booda waan san delete godhu dhiisuudhaaf yogguu deemtan optioniin post godhii fi dhiisiin jedhuutu jira. Kanaafuu akkasitti akka fudhatan cancel and post jedhu jira. Akkana fakkaatu Facebook gubbattee yeroo hedduu. Kanaafuu kaanseliin kun akka kontekstii san ta'e akka hubattan asumaan isiniif ibsa. Amma kaanseliin dhiisii irratti jechuudha ka wanti ta'uu qabu. Hayyee itti fufi. Abdiisaa akkasii. Abdiisaan dhagaa. Sirrii yaada kanni keessa. Ammallee chat options jedha which is capital hundinuu kapitaaliidhaan barreeffame. Amala capitalized in English jedha. Cuftinuu jechuun kapitaaliidhaan barreeffame chat options jedha. Which is amma kun yeroo hedduu yoo agartanii jiraattan Facebook keessan gubbatti wanti dhufu optioniilee dhufu jechuun filannoolee dhufu. Takkaa'u chaatii jalatti ta'a takkaa'u mata duree chaatii ta'a akkasitti dhufa. Kun amma chat optioniin amma asirratti nama tokko qofatu qubee kapitaalii guutuudhaan hiike, qubee gurdoo guutuudhaan hiike. Namoota filannoo sadiin jiran keessaa jechuudha. Wanni jedhamee hiikame chat options jedha, which is options jedha. Filannoowwan haasaa jedhee hiike, which is haasaa HAASAA jedheetiniin. Kuwwan ammoo qubee xixiqqaadhaan already amma namoonni as gubbatti ilaaluu jirtan daawwattoonni qubee xixiqqaadhaan wanta hiikameef wanta qubee xixiqqaadhaan hiikame kana guutumaan guututti irra dabruu qabna. Bakka kanatti even jechuun sirrii ta'uu guutumaan guututti kapitaaliidhaan hiikamuu akka qabu asumaan isin yaadachiisuu barbaada. Abdiisaa asirratti wanni jettu yoo sitti mul'atame? Wanti as biratti jedhamu jechuudha. Jechi guutumaan guututti kapitaaliidhaan barraa'eera taanaan guutumaan guututti kapitaaliin barreessuu danda'uu qabna jechuudha. Hiikaa hinnu san. Jechi xixiqqaa qofaan barraa'eera taanaan qubee xixiqqaa qofa fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Isa miti konseptii amma jirtu. Waa'ee seerluga keenyaa waa'ee waan biraatiin wal bira fiduuf bakka barbaaduuf qaba. Bakka wayitii fuudhee nuuf fideera waan ta'eef bakka kanaaf akka fayyadamnutti barbaadameeti gatii ta'eef akkuma jirutti fudhachuu danda'utu nurraa eegamaa isa ta'a jechuudha. Asirratti Jundee yoo geessitanii raattan gaafii wayii isinaa gaafadhu. Isaantu achi barreessee jira. By the way, Bishooftuu Onkololeessa hedduu galatoome hedduu yaada babbareeda kennaa jirta. Namoonni biraallee galatooma. Wanni inni jedhe maa inni isiidha sorry. Dhiifama naa godhi
jechoota dhedheerootu jiraa jedha jechoota dhedheeroo kanniin osoo gaggabaabootti deebisnee fayyadamne maal jettanii jedha. Maaliif yeroo tokko jechi Ingiliffaa yeroo hiinu bifa jechoota dhedheeraa gaafatan waan ta'eef san gaggabaabsinee yoo itti fayyadamne hoo ka jedhu mee kanarra maal jettan Abdiisaa fi Yundee? Yaa Abdiisaa itti seen dhageessee mi Abdiisaa gaafii? I think Abdiisaa neetworkiin rakkisaa rase'a. Gaafii dhaga'eera. Itti fufi. Inni dhaga'a. Kan koo isin bira ni ga'a miti? Kan koo isin biratti akkam? Yaa ni ga'a xiqqoo tureetiin hin dhufa malee numa ga'a. Xiqqoo paaspoortii fa baafatee waa hedduu godhee dhufa kanaafi. Koonseptiin Bishooftuun onkololeessa lamaa kaasutti jiran akkamitti ilaalamuu qaba jettee yoo ilaalte akka dhuunfaa kootiitti eeyyen odoo dandee fayyadamnee baay'ee filatamaa baay'ee namatti tola. Garuu gochuu hin dandeenyu. Sababni gochuu hin dandeenyeefi an akka dhuunfaa kootiitti Abdiisaan har'uma lafaa ol ka'ee jecha tokko uumee fayyadamuu hin danda'u. Bifa ogummaa kootiitiin. Sababni isaa jechi an hadha uumee fayyadamu kun Oromiyaan bal'oodhaa yookiin naannoo birii waliin buusuu danda'a jecha qaanyii yookiin jecha saalfii yookiin immoo jecha biraa waan hin taane keessa na seensisuu danda'a jechi an ofii kootii hadha lafaa ka'ee uumu. Yoo xiqqaate jecha akka Oromiyaa waliigalaatitti ni ta'a jedhu yoo like share wanti jedhu kun about us wanti jedhu kun jechoota baratamaadha. Lafaa ol ka'ee uumuu hin danda'u jechoota akkanaa kun. Jechoota teekinooloojii garaagaraa keessatti amma fakkeenyaaf hoomii yoo fudhan weebsaayitii irratti yookiin marsariitii irratti hoomiin beekamaadha. Tiwiiterii irra seenii, iskaayipii irra seenii, eessayyuu irra seenii iddoo teekinooloojiin jiru hunda jira. Jechi kun jecha teekinooloojiiti jechuudha. Dhamaayyuu namoonni tokko maal jechaa turanii jechoota waliigalaa yookiin maqaa waliigalaa ta'an maaliif akkuma jirutti hin fudhattanii mormiin jedhullee naqunnamaa tureeraan Oromoo ICT irratti mormii akkasii ka'aa tureera. Ammallee ka'aa jira furmaata argate miti.
Kanaaf jecha hayyoonni teekinooloojiis ta'e hayyoonni afaanii gadi ba'an wajji hojjedhaa kan jennee fi haala akkanaatti hubadhaan yeroo dheeraa fudhadhee galatoomaa isiniin jedha. Homaa rakkoon qabu kanumaaf nutis wanti qophii kana sagantaa kana qopheessineef tokko guddaanuu akka namoonni irratti hirmaataniif maaliif namoonni beekumsa garaagaraa qaban hundinuu jechuun namni hunduu beekumsa wal fakkaataan qabu hundi kennaa'u beekumsa qabnuun irratti hirmaannee wanta kana akka fiixa baasisnu kanaafuu akka irratti hirmaattan asumaan isin affeeruu barbaada. Warri afaaniin baratan warri teekinooloojiidhaan baratan akka waan kana irratti hirmaattanii gumaacha keessan gootan isin gaafadha. Mee amma jecha chat options jedhu kana jechuun akkamitti akkuma sureefi isiniif ibsatti jechichi ka barreeffame qubee gurdaadhaan akkuma qubee gurdaan barreeffame kanatti barreeffamuu qaba. Namoonni hiikuudhaaf waan kana keessatti hirmaataa jirtan qubee gurdaadhaan wanta barreeffame qubee gurdaadhaan jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti qubee gurdaan yoo barreeffame qubee gurdaadhaan barreessuu qabdanii. Kanaafuu ammas jechi kun options jedha which is s nama tokkoof waan tokkoof hin barreeffame waan lamaa fi sanii oliif barreeffame jechuudha. Kanaafuu akkasitti akka hubannaa keessa galfattan asumaan isin gaafachuu barbaada. Mee amma chat options ka jedhu kana jechuun qubee gurguddaadhaan kan barreeffame filannoo tokko qofa jira. Innis ka jedhu filannoowwan haasawaa jedha. Chaatiin haasawa moo akkamitti wanti jechuu dandeessa kanarratti? Kamal immoo Kamal ani akka kootitti jechoonni qubee guddaan barraa'uu qabaa eeyyan isa jenneerra. Yaa itti fufi. Ana qubee guddaan barraa'uu qaba eeyyan qubee guddaan barraa'uu qaba sababa qubee guddaan barraa'eef iddoo itti galutu jira waan ta'eef jechuudha. We don't bother about grammatical seerluga afaan oromootitti dhiphachuu hin qabnu jechuudha akkasii argine afaan keenya seera akkanaan hayyamu yookiin akkamii akkana goona jechuu hin qabnu. Kana akkuma jirutti fudhannee qubee guddaan barreessinaa jechuudha. Itti aansinee immoo hiikatti dhufna. Chat option yoo jennu chaatii maali optionii maali filannoowwan haasaa filannoolee haasaa filannoo haasa keessoo amma fakkeenyaaf namoonni tokko chaatii haasa keessoo jedhaan tokko haasaa jedhaan konseptii afaan oromootii yoo as finne xiqqoo ulfaatu mala haasaa jechaan bakka namni itti wal ga'ee haasa'u ta'uu danda'a yookiin immoo ka keessaan haasaan kun kan namni biraa naman argine waan akkasii irraa konseptii akkasiitiin fudhatee namoonni tokko haasaa keessoo yeroon jedhu jira. Walumaa galatti konseptii isaa haasaadha bakka ta'etti filannoo optioniin filannootuma haaluma saniin akka wal qabatutti hiikama jedhee yaada hiikaa isaa wanti dabalta yoo jiraate dabaluudha. Kamal. Kamal sagalee kiyya ni dhageessaa? Yaa dhagaa jira. Yaa gaafiin yoo jiraate wanti namni wanti jedha koomentii keessatti yoo jiraate fi akkasumas wanti kanarratti ati wanti jechuu dandeeddabul. Yaa hedduu koomentiin hin jiru gaafiin waa'ee mobaayila fayyadamuu ka jedhu jira moobayilaan akkamiin fayyadamnaa ka jedhu sanii. Kabiraa gaafamaa haga silaan argine neetworkiin tiyyaallee addaan ciccitaa jirti fakkaatti. Mee moobayilaan seenuu danda'ama? Moobayilaan fayyadamuu danda'ama? Yaa moobayilaan seenuu danda'ama. Moobayilaan opshina lama jira. Viidiyoo kana gama gubbaatiin liinkii lamatu jira. Mata duree viidiyichaa amma viidiyoo amma dabru jiru kana. Liinkiin tokko ka gubbaa kan moobayila irraa ittiin fayyadamuu dandeessan liinkiin itti aanu kan kompiitara irraa itti fayyadamuu ni dandeessanii. Kanaafuu namni liinkii gubbaa san tuuxan gara appilikeeshinii jarri uumaniitu jira gara isin geessaa achirraa piroosesii isaa hordoftaniitiin itti seenuu ni dandeessan isiniin jedha.
Ayyeega I think waan baay'ee bareeda gaggafatanii yaada bareeda kennaa jiranii ana asirratti wanni jechuu barbaadu wan namni hundinuu si galee akkuma ati jette waan beeku dalagaa haga beeku hojjeta jechuudha. Kanaaf nuti wanni jedhaa jirru haga dandeenyeen sirreessineetiin waan gaarii goonuudha. Kanaaf wanni amma ka'e qabxiileen amma ka'anii jiranii hiikaa sirrii kennuu sanirratti sirriitti xiyyeeffanneetiin yookaan ammoo itti yaanneetiin dalaguu qabna. Hiikaa jijjiiruu hin qabnu jechuudha seenaan nu gaafata. Kanaaf hiikaa isaa sirriitti itti kennuu qabna itti yaanneetiin dorgommii waan hin taaneef seenaaf waan dalaynuuf akkasitti dalaguu qabna jedha. Kan biraa ammoo qubee sirreessuu hiikammaanuu sirrii ta'ee qubee sirreessuu afaan Oromoo keessatti jechi ni dheerataa ni gabaabataa ni jabaataa ni laafaa soo kanneen illee sirriitti ilaalleetiin itti deemuu qabna kan jedhu. Kan biraa ammoo warra amma dhufaa jiruuf namni tokko yoo laanguweejii san dogoggoreetiin laanguweejii biraa yookaan afaan biraa ka filatu taate akkamitti itti deebi'a ji'a tokko booda itti deebita jechuudha. Kan biraa ammoo yeroo hiikaa itti kenninu yeroo dalaynu descriptionii ilaaluu qabna. Descriptioniin sun gaa'ee nu godha jechuudha. Isa laalaa wanni biraa ammoo wanni ani hubadhee fi hundi keenyaa hubachuu qabnu maa inni jechoonni hiinu jechuudha. Jechoota teknooloojiiti malee jechoota kan akka yeroo haasayaa yeroo waan biraa itti fayyadamnu miti. Namni waa'ee jecha teknooloojii hin beekne osoo dhiistanii bareeda jechuun waan hin beekne jechuu barbaadeeti. Mara dhiisaa osoo hin ta'in waan hin beekne irruma taraa ka beektan garuu jecha teknooloojii san hiikuudhaan irratti hirmaachuu ni dandeettan jechuudha. Voot gochuun by the way sirriitti waan baay'ee bareeda beektaa sirreessuu qabdanii waan sirrii hin taane ammoo yoo irra darbitan waan san balleessaa jirtan jechuudha. Haaqaa jirtan jechuudha. Waan dogoggoraa san isinuu haaqaa jirtan jechuudha. Voot gochuu dhabuudhaan. Kanaaf vootiin suniyyuu baay'ee murteessaa waan ta'eef sanirratti sirriitti itti yaaddaniitiin deemuu qabdan jedha. Kanuma jechuu barbaada Jundee egaa hedduu dheeressine fakkaanna. Yee galatoomii Abdiisaa mee amma kun jecha amma chat options jedhu kun jechuu filannoowwan haasawaa jedha. Which is optioniin akka filannootitti amma nuti fudhachuu dandeenyu yoo jiraate jechuun maaliif qubee gugurdaadhaan wanta barreeffameef jechuudha. Isa jettamoo optionii biraati jettamoo akkamitti wanteeti? Inni ka qubee dubbanneerra deddeebinee dubbanneerra. Qubeen akkuma jirutti hin jijjiiramu bifa achirra taa'een jechi nuu kenname jalqabni qubee guddaan eegalee taanaan qubee guddaan eegallee haala inni itti xumureen xumurraa jechuudha. Ammallee as biratti wanti hubatamuu danda'uu qabu jechi akkuma jiru achirraa fudhatamutu jira. Jechi gurraachatee barraa'ee achirra kaa'ame. Amma fakkeenyaaf sa'a haganaa translationii keessaa jecha tokko siyaa fudhadhu fakkeenyaaf biraasii godhee yookiin immoo hammattuu baneeti number jedhee gurraachesseeti biraasiitti cufee ka'ee irraa siqee members jedha. Karlii bracket jechuudha. Kun amma Facebook irratti memberii lakkoofsa barreessee ka'ee baay'ina memberii qabda. Itti fufi. Baay'ina haganaa qabdaa. Memberii haganaa qabdaa. Isa jedhu agarsiisuuf akka ta'e hubannoo keessa galchinee gara afaan Oromootiin yoo deebinu immoo members ka jedhu kun miseensota. Miseensota kana irraa immoo gaappii takka siquu qabna jechuudha. Ispeesii tokko gochuu qabna jechuudha. Nambarii akkuma jirutti gabbuufnee fudhannaa jechuudha. Members ka jedhu gubbaa irratti ka barraa'eeru hundinuu qubee xixiqqaa waan ta'eef jalatti illee gadi buunee miseensota inni yeroo hiiknu miseensota ka jedhu kanallee hundaayyuu qubee xixiqqaan barreessinaa jechuudha. Irraa sinnee nambarii akkuma jirtuun gadi dhuftu kana fudhannaa jechuudha. Inni biraa immoo saala ilaallatu. Saala asitti saala adda baafachuun dirqamaa jechuudha. Hojii hojjannu keessatti hiikaa wanta tokko keessatti saala yeroo nu gaafatutu jira. Fakkeenyaaf separated ka jedhu jira. Separated kuni
dhiiraaf maal jenna? Wanti nu beekuu qabnu sappareetiidiin kun karaa hiikaa Ingiliffaatiin fi yookiin immoo karaa hariiroo hawaasummaatiin maal fakkaata ka jedhu hubannee kaaneeti gara hiikaatti akka darbinu jechuudha. Yoo wanti kun adda ba'uu dhabe isuma garaa jala diskiripshinii waan jiruuf ni ilaallaa jechuudha. Diskiripshiniin sun maal jedha? Riileeshin istaatasiidha. Riileeshin istaatasii jechaan hariiroo namoota gidduu jiru jechuudha. Kanaafuu hariiroo namoota gidduu jiru yeroo ilaallu sappareetid yeroo jedhamutti namoonni lamaan kunni akka gargar ba'an agarsiisuufi jechuudha. Yeroo kana koonseptii nutti dhufnu haadha warraaf abbaa warraa yookiin immoo abbaa manaaf haadha manaatitti as deebifnaa jechuudha koonseptii kenna. Haala saniin dhiiraaf maal jenna? Amma fakkeenyaaf dhiira fuudhee hiike tokko maal jennaa? Afaan Oromoo hiika afaan Oromoo kana fuunaaf barbaannaafi jechuudha. Inni yoo haadha warraa isaa hiikee jiraate maal jennaan? Isheen immoo abbaa warraa ka hiitteettu maal jennaan? Inni hiikeera fakkeenyaaf haa fudhannu hiikeera yoo jenne isheenis hiikteerti jennaa. Isaan lamaaniifoo odoo saala gargar hin baasin walitti qabnee hoo maal jennaa? Jedheetuma bakka takka nu gaafata tartiibaan jechuu gaafii sadii. Yeroo kana gargar bahaniiru jenna gargar bahaniiru. Isheen hiikteerti inni hiikeera. Lamaan isaanii immoo walitti qabnee yoo dubbannu immoo yoo namatti himuu barbaanne abaluuf abalu wal hiikaniiru. Koonseptii jedhu waan qabuuf haala kanaan hiiknaa jechuudha. Garuu maqaa biraa qabaachuu danda'a. Afaan Oromoo keessatti akka suubboo yookiin immoo maal jedhamanii maqoonni jiran jiru waan ta'eef ogeeyyiin afaan Oromoo namni walii kana jedhama jedhanii meebii jechoota itti galchuu danda'u. Haala saniin hiikama. Koonseptii hiikaa irratti hubatamuu danda'u kanneentu jira jechuudha. Galatoome. Waan biraa gaafii itti aanu jira? Gaaffiin jechuun wantiilee kana vootaa goonu immoo akkasumatti konseptii namaaf jechuun yaaduma namaaf kennaatiin itti hafuufni immoo hiikaa. Kasirrii ta'e voot godhaa bira dabartaa jechuudha. Okay, filannoo. Kasirrii ta'e voot gochaa bira dabartaa. Filannoowwan haasawaadha. Filannoowwan haasaa jedha. Which is haasaa. Haasaa. Yeah. Even haasaa. Haasaa which is HAASAA. Loqoda naannoo Oromiyaa garagaraa keessa jirudha sirriidha beekama. Okay. Isa filannoo isa optionii isa filannamoo need better option ka jedhu wanteen. Better optionii filatta haasawata. Haasawata yaa. Qabu haasawa isa jedhudha jedhee yaadaan akka kootti ogeeyyiin afaan Oromoo meebii ibsa bal'aa kennuu danda'u dhimma kanaan wal qabatee akkasuma immoo jechoota fayyadamuu dandeenyu. Haasaanis rakkoo hin qabu haasawaanis rakkoo hin qabu jedhee yaada akka dhuunfaa kootitti isa irratti jechuudha. Okay, as biratti amma request time jedha. Amma fakkeenyaaf kun yeroo hedduu wantiidhaaf dhufa amma namni yeroo hiriyyummaa wanti friend requestii siif ergee taayimii san describe godhuudhaaf na fakkaata amma request time jedha. Request timing kun amma akkamitti wanti godhama? Amma jecha tokko qofatu jechoota lamaan kan Ingiliffaan capital leetariin duraa kapitaaliidhaan barreeffame jecha tokko qofaatu jira jechuudha. Jecha afaan Oromoodha kuuwwan jechuma duraa qofa fayyadamanii kapitaaliidhaan jechoota kaawwan akkasitti itti fufan. Mee kanarratti maal? Request time jedha. Yeroo gaafatame jedha. Eenyu? Kuuwwan ammoo yeroo gaafatamedhee qubee xixiqqaadhaan kan barreeffame. Requested time jedha miti? No, request jedha. Requested himi. Requestii qofa. Request time. Yeah. Okay. Ingilizanyaa kanallee pooketii keessaa fixadheedhaa mee warri beektan waa jedhaafa. Hin dhumaa bara Ingiliffi biyya keenyaa kun. Okay. Kamaal mee as biratti yeroo tokko seeniiti achumaanuu yoo
yeroon illee sirraa akka deemaa jiraatu ta'e jechuu yaada kee kennadhuu fi waan xumuraa jechuu wanti jechuun dandeetta Kamaal. Yaa ana natti mul'ataa hin jiru beektaa wannaan iskiriiniin waliigala gaa amma wanni gochuu qabnu ibsa siigalee ibsa akkanaa kana warroota hirmaachuu barbaadanii kenninee yeroo biraa gaa bal'innaan haala itti dalaganii fi haala isaan itti hirmaatan irratti mari'achuu ni dandeenya jedheetiin yaada. So ammaaf iskiriin ilaalaa argaa hin jiru beektaa natti mul'ataa hin jiru. Hello. Requested time irratti waa jechuudhaaf. Inda gama miti. Ya itti fufee an dhagaan. Request time requestiin amma yeroo baay'ee Facebook keessatti nuti fayyadamnu kan hiriyoonfachuudhaaf gaafii hiriyoonfachuudhaaf godhamudha. Yookiin immoo gaafii wanta tokko baruuf gootu haala saniin hubachuudha. Taayimiin akkuma jirutti jiru san gadi fudhatta wanti ati tuqxu hin jiru. Requestiin sun yeroo itti gaafatame yookiin immoo request yeroo gaafiin itti si dhiyaate yookiin iyyanni itti si dhiyaate konseptii akka jedhuun hiikta miti. Mee waa jedhiyaati yoo referaansii irraa qabaa isitti deebi'a. Naa dhufee jira. I think description ilaaluu ni dandeenya. Laala amma label for an action of requesting time jedha. So kana yeroo laallu isa sadaffaa san ta'a siigalee yeroo itti gaafadhe kan jedhu san na fakkaata. Moora siigalee wanni beekuu qabnu descriptioniin kun laalu fi isaatiyyuu guide nu godha. So amma laalka kun asirraa fudhannee is a label for an action of requesting time. So kanarraa kanatti hiikuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti kontekstii. Jundi as biratti akka dhuunfaatitti. Walumaa galatti akka konseptii Feesbuukiitiin wal qabsiisee wanti an hubadhu jechuudha. Request jechi jedhu. Gaafii akka jechuuti gaafii. Gaaffii hiriyyummaa ta'uu danda'a. Gaaffii si wajjin haasa'uu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni keessaan si wajjin haasa'uu barbaade namni hiriyyummaa kee hin qabne request si erga beekta miti. New message request ka jedhu jira. Message request si godhamutu jira. Message requestiin kun kaan hiriyyummaa kaan si wajjin haasa'uu kaan waan kana garaati requestiin dhiyaatu wanti kun gaafiidha konseptii isaa jechuudha gaafiidha requestii jechoota achitti argatte yookiin immoo hima yeroo san yookiin immoo gaafii atama dubbisartu kana irraa kaatee gara gaafatametti gaafachuutti gaafataa jiratti deebisuu dandeenya malee gaafii ta'aa jechuudha. Amma namoonni komentii jalatti illee kennan fakkeenyaaf Agaa Tulluu akkasumas Bushooftuu akkasumas Siraaj Amaan Abdii Abdallaa jarri kunniin amma warroonni as jalatti kennan yeroo gaafii jedhee nama kenneetu jira. Yeroo gaafatame jedhee nama kenneetu jira. Yeroo gaafatame jedheetiin nama kenneetu jira jechuudha. Which is gaafii ta'a taayimiin yeroodha. Yeroo gaafii an akka kootitti yeroo gaafii yeroo gaafii amma yeroo gaafii jechi jedhu ni jira garuu gaafii jettu kaapitaalii miti gaan jechuu smooliidhaan yeroo gaafii jedha amma faan jabaattee jechuu kan barreeffame yeroo gaafii jedhee lama faan lama which is jecha jabaa jechuu akkuma jechoonni afaan oromoo keessatti jabaan barreeffame jechuu yeroo gaaffii jedhee barreeffame. Junde. I think wanta kana beeta need better option kana wayya maal label for an action of requesting time maal jechuu kun amma as biratti.
amma jecha kana sii gale amma fakkeenyaaf ilaal namni tokko amma friendummaa siif erga hiriyyummaa si ergee namni sun amma fakkeenyaaf sa'aatii 2 dura si erga sa'aatii san ittiin mention godhuudhaaf kaayame wannoon kun requested timing kun si galee yookaan namichi sun ji'a har'aa si gaafachuun mala amata har'aa si gaafachuun mala sakandii murtaa'e dura si gaafachuun mala isa ittiin ibsuudhaaf kan kaayame jechuudha request timing kun. So yeroo gaafatameen ta'ure? Yeroo gaafatame jechuudha. Exactly. Yeroo gaafatame. Better action ta'a jechuudha. Okay, yeroo gaafatame jechuudha. Laal amma laal wanni adeef laal label for action of requesting time yeroo kam gaafatame sii galee? Yeah. Keenyaaf namni sun har'a gaafachuu danda'a bor gaafachuu danda'a kaleessa dheengadda waan akkasii ta'uu qaba. So guyyaadhaan ji'aan maal wanna kaamu yeroo gaafatame sii galee? Okay, which is optionii tokkoffarra jiru jechuudha. Yeroo itti gaafatame laal yeroo itti gaafadhe miti yeroo itti gaafatame illee ta'uu ni danda'a sii galee? Kanaaf yoo ta'e ka sadaffaa fi ka tokkoffaa sanii malee yeroo gaaffii. No, yeroo gaaffii. Teknooloojii. Anyway, yeroo itti gaafatame sii galee. No. Come on guys. Yeah. Concept isaatiitu amma as biratti nuti nuti hubachuu qabnu yeroo gaafatame yoo jennu yeroo gaafatametti requested time dha yeroo itti gaafatame jechuudha yeroo requested time odoo jedheeti yeroo itti gaafatame yeroo darbee jechuudha wanti kun or action is already passed or already taken place ta'eera jechuudha yeroo itti gaafatamu odoo jedheeti yeroo itti gaafatamuuf deemu for future action yookiin ammoo actionii gara fuulduratti nuti raawwachuu deemnu yookiin raawwatamuu deemu jechuudha. Garuu konseptiin amma request time yeroo gaafiiti. Gaafitu ta'uuf deema yeroo itti ta'u didn't mention wanti godhan jiru yookiin ammoo wanti specify godhan jiru waan ta'eef jechuudha. Okay. Then konseptiin nuti asitti hubachuu dandeenyu gaafii namni kun yeroo ta'e yookiin immoo bifa chaatii yoo haa ta'u friendummaa haa ta'u waan fedhe yoo haa ta'u waa si gaafachuuf yeroo namni sun itti barbaadu si gaafatee jiraachuu danda'a si gaafata ganaa si gaafachuu amma booda si gaafachuuf ta'uu danda'a haala sanii wanti adda nuti baafannu jiru jechuudha hima kana irratti. Okay, kanaafuu wanti ta'uu danda'u jettee ati yaaddu yeroo gaafiiti jechuudha which is amma yeroo gaaffii gaan amma qubee guddaadhaan hin barreeffamne optiona kana akkamitti ilaalta which is so you need to have another better action jechuudha better option qabaatu qabda jechuudha dhumarraa filatta jechuudha need better option akkasittiin ilaalaan. Okay. Amma ka itti aanu beebiin gurguruu danda'an sirriidha jedheetiin miti kan mormutti jiru konseptii hubadhee fi konseptii ta'uu qabudha wanti ani yaada kaasutti jiru ani sirriidha kan kootu sirriidha mini kan mormutti jiru. No wanni taa'amuu qabu beektaa abdiisaa wanni atamma jetti sirrii akkuma jiru ta'ee amma mormiin nu kaafne sii galee nu sadiinuu waan garagaraa jedhaa jirra sii galee kanaaf of eeggannoo hedduun nu barbaachisa. Egalee anaan fakkeenyaaf waa'ee teknooloojii beekuu isin waan kana sirriitti ilaaluu qabdan sii galee nuti amma warri waa'ee teknooloojii hedduu hin beekne of eeggannoodhaan deemuu qabnaa nu agarsiisaa jira sii galee. Kanaaf amma request time ka jedhu kun yeroo gaaffii akkaataan ati wanna itti deebiste sun ana na quubsee jira sii galee. Anaaf garuu yeroo ani filadhu yookaan tokkoffaa yookaan sadaffaa san filachuu danda'a. Kanaaf nu hundumti kennayyuu of eeggannoodhaan bifa kanaan osoo dalayne waan jedhu agarsiise jechuu barbaadeeti itti fufa. Hayyee abdiisaa asirratti amma dabalataan jechuun namoonni waan kana keessatti seenaniitiin akka speeshaalii amma fakkeenyaaf namoota screenshot godhaniitiin jechoota as keessa jiru kana suuraa kaasanii Facebook ofirratti maxxansanii akka namni jalatti komanti godhu fa'aa godhantu jira wanti akkasii sunniin akka hubannoo namaaf kennuu fi namoonni akka hirmaatee wanti sirriin hiikamu akka godhu abdii guddaa qaban fakkeenyaaf wanti namni maxxansee arge keessaa kanan arge
follow ka jedhu kana Facebook af ka fayyadamta follower follow si galee ka jedhu kana maal jedha eegee jedhee nama barreessetu jira. Kanaafuu wanti akkanaa kunniin akkamitti akka waamee iddoo argitaa keessa gaafa seetu. Yaa itti seen. Keessa yoo seentu waa hedduu argitaa dogoggoroota garagaraas argitaa. By the way namni dogoggoruu rakkoo hin qabu an akka konkootitti namni yaalee dogoggoruun rakkoo hin qabu. Garuu iddoo itti dogoggorruutti yookiin immoo iddoo itti shaakalluutu asii miti wanti hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Shaakalaa miti kan hojjetamu jiru amma. Is all about waa'ee dhimma guddina afaan Oromooti. Waa'ee guddina dhimma afaan kana afaan waggaa meeqaaf akkana ta'e afaan akkasii odoo jennee yeroo meeqaaf haasa'aa jiraannu carraa afaan kun argatetti immoo qoosamuutu hin barbaachisu jechuudha. Wanta exactly wanta sirrii wanta qabatamaan beeku irratti waan qabatamaa lafa kaa'ee darbuu danda'utu narra jira. Jecha 5,000 keessa fiigee akka nama dirree qonnaa keessa jiru bakka hundaa irra ejjadhee dhoqqeedhaan balleessuu waan jedhu fagaaf tokko maxxansee ture. Maaliif dhoqqeedhaan balleessina keessa deemnee waan jedhu kaasee ture. Kana jechuun keessa fiiganii akkasitti akka balleessuu wayifaa waan fakkaatu. Odoo seeraan hojjattee guyyaatti jecha 10 hiiktee jecha 50 caalaa filachuu dandeettu yookiin voot gochuu dandeettu. Seeraan hojjattee xiyyeeffattee hojjatte taanaan. Amma wanti mul'ataaru namni tokko aduma fiigee vootii 20,000 15,000 fideeti gubbaarra ol ba'uudha. Ka mul'achuu jiru jechuudha. I don't know. Namni sun akkamitti hangas filatee wanta kana hangas jecha 10,000 namni kun yoom filate akkamitti dubbise. Jechootuma filamanii jennee ofuma irra deddeebinee ilaalluyyuu jecha hiikaan tasuma keessa hin jirre yeroo baay'ee arganna. Namni kun maal filateeti keessa darbee namni hangasii jechoota agarsiisee filate. Warri jalqabarraa eegallee wanta kana hordofu jirru filannoolee haa ta'u hiikaallee haa ta'u ijoolleen deemanillee jiru ijoolleen dursaa jiran ijoollee biratti qabatamni jiru jechuudha. Garuu keessa fiigneetuma ol ba'uuf mul'atuu danda'u hin qabnu. Haala kanaan hubachuu danda'uu qabna hiikaa jirutti jechuudha. Jecha filannoo keessaa dhabne yookiin qubeen dogoggora qabu fuulduruma isaa jira. Bakka vootii irra vootiin mallattoo raayitiiti. Ka dogoggora qabu immoo isumaan duubatti mallattoo akka alaabaa jirti ishee irratti yoo kiliik goonu yookiin cuqaafnu dogoggora qubee qaba dogoggora guutumaan guutuu dogoggora kun immoo arrabsoodhaaf itti galchan kun dogoggora itti galeera wanti filannoon garagaraa waan jiruuf isuma keessaa tu'eeti kaardii diimaadhaan jecha san hojii ala gochuu danda'u qabna jechuudha. Haala kanaan deemamuu qaba filannoo irratti illee jecha yoo hiiknullee koonseptii amma asitti nuti hubachiisuu qabnu jedhee yaadu akka kootti jechi kun kana ta'uu qaba jennee jechoota irratti wal mormuu yookiin immoo jechoota sirrii ta'an eeroo odoon taane warroonni hirmaachuu jira warroonni wanta kana irratti gahee ofii bahaa jiru. Waan biraa hin jiru silaa namni dhimma kana hoogganee akkanatti hojjedha akkana godhaa jedhee barsiisaa jiru hin jiru waan ta'eef namni hirmaachuu jiru hubannoo kana akka qabaatu ilaalcha jedhuun ka deemuu qabnu jundiin illee yoo taate jedhee kan yaadu jechuudha. Haala akkasiitii kanan yaada beektaa kanan jedhan. Which is yaada gaarii tokko lafa keette kanaafuu akka kanarraa hubannoo gaarii tokko fudhanneetiin tasgabbiidhaan namoonni wanta jechoonni garagaraa fakkeenyaaf namoonni vootii kana keessa jirtan jechoonni garagaraa yoo isinitti dhufee jechiin especially jechi even optionii filannoo keessa jiru guutumaan guututti dogongoree ta'e suuraa kaafattanii poost godhuu dandeessanii maxxansitanii akka namoonni yaada itti kennan maaliif namni yoo waan tokko argee yaada itti kenne wanti sun furmaatas argachuu danda'a. Kanaafuu akka waan akkasiisan illee godhuu hin irraanfanne kan asumaan si yaadachiisuu barbaada. Kanatti aansee namoonni filaagii jechuun yookaan alaabaa diimaa irra kaa'uu dandeessan yoo karaa deesktooppiidhaan seentan qofa jechuu karaa deesktooppiitiin yoo ta'e qofa karaa moobaayil appilikeeshiniitiin abdiisaa karaa moobaayil appilikeeshiniitiin filaagii diimaa irra kaa'uu ni danda'ama.
filaagii diimaan keettu another option jettee filannoo biraa keettee dabarta malee carraa isa kaa'uu hin dandeessu. Okay, kanaafuu karaa disktooppiitiin namoonni kompiitara qabdan qofattu akka fayyadamuu dandeessan isiniif hima karaa filaagii irra keessaniitiin bira kutuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo asitti as biratti isinitti agarsiise yeroo tokko Jundi. Ni dhagaa. Amma tokkoffaa yeroo illee fudhachuu yeroo dheeraallee wanta jechuudha hin taane waan dandeenyu namni kamuu haasaa irra yoo waan xiqqoo hojjetetu gaarii haasaan illee barbaachisaadha. Hubannoon kun odoo nama hedduu bira ga'eeti waan salphaa miti. Koonseptii ta'uu qabu wanta ijoo irratti filannoo tokkootiin irra yoo deemne wanta sochoosu odoo guyyaa halkan illee isaa barbaanne fudhanne waan nu geenye gatii ta'eefi koonseptii irra deemuu qabnu. Moobaayil irratti akkaataa itti deemaniin agarsiisaa jirta. Koompitara irra seennee kaanee akkamitti akka ta'u namni haaromni akkamitti akka seenuu danda'u gabaabsinee yaada jiru walitti cuunfinee dubbannee namni hundu yoo sosochoone wayyu waan hojjannutti jechuudha. Sun bareeda. Kanaafuu as biratti amma itti agarsiisu namoota karaa wanti ittiin seenaniitiin voot godhuu danda'an iskiriinii gubbaa akkuma agartan laayivii warroonni daawwachuu jirtan gubbaa isaarra wanti jira liinkii lama jira. Liinkiin jalqabaa warra moobaayilaan fayyadamu warra moobaayilarraa fayyadamaniif liinkiin lammaffaa warra disktoppii yookaan biraawuzar irraa moobaayila harkaa keessan irratti illee biraawuzar irraa warroota fayyadamtanii fi liinkii isa lammaffaa san tuquudhaan isarratti kiliik godhuu yookaan cuqaasuudhaan garana peejii kana isin fida jechuudha. Peejii amma argitan kana kunoo isinitti mul'atu fuula amma agartan kana garana isin fida. Kana jalatti fakkeenyaaf amma kunoo as jalatti harka mirgaa gubbarratti alaabaa xiqqoo takka jira. Isarra yoo tuqxan jechi sun guutumaan guututtuu akka nama wanti alaabaa diimaa kenneefiti jechuudha. Jechi sun wanti seena jechuudha maalaa jennu tiraashii keessa seena jechi sun fudhatama akka hin qabnetti. Tiraashii keessa seena yookiin immoo ni gatama. Ni gatama jechuudha. Kanaafuu akkasitti filuu ni dandeessanii kun amma fakkeenyaaf sitti mul'atama abdiisaa sillee jechuudha. Iskiriiniin yoo sitti mul'ate jechuudha. U jedhee amma curly bracketii keessa kaanii which is curly bracketiin yeroo hedduu namoonni sitti mul'atami. U jedhee curly bracket keessa kaanii name 1, name 2, name 3 and number others jedheetiin reacted to this jedhee lafa kaa'e. Kun amma yeroo hedduu eessatti argitanii yeroo namni waan tokko maxxanse isuma jechaan ture okay yeroo namni tokko waa maxxansitan amma fakkeenyaaf suuraa keessan maxxansitanii fakkeenyaaf ani amma suuraa nama tokko ka maxxane yeroo argu yuu jedha ani waan san like godhe keessa ani nama tokko itti aanee ebalufaati name 1 name 2 jedheetiniin akkasitti kun amma computer language computerati akkaataa inni itti hubatu jechuudha. Curly bracketii kana keessa maa inni maqaa namoota saniitu piik godhamee seena jechuudha. Achi keessatti wanni isin maqaa jettanii barreessitan hin jiru. Name 1, name 2, name 3 akkasumatti ta'a. Wanni isin jijjiirtan hin jiru jechuudha. U ka jedhu kanaa fi end ka jedhu kanaa fi ka isin jijjiirtan reacted to this ka jedhu kana jechuudha. Wanni isin jijjiirtan kun akkasumatti curly bracket san keessa ta'a. Akkasumatti jechuudha. Name 1, name 2, name 3 jedheetin jechuudha. Which is abdiisaati kanarratti mee wanni jettu name ka jedhu kun maqaatti wanni jijjiiramuuf hin jiru jechuudha. Asirratti mee kanuman jedhee bar dubbachaan ture. Maqaan kun maqaa ediitiin taane gurraachatee kaarlii biraasii yookiin immoo cuftuu san keessa taa'eera taanaani. Inni akkuma jirutti taa'a tuquu hin qabnu achuma jira. Kan nuti gochuu dandeenyu jechoota isa cinaa fakkeenyaaf Jundii Abdiisaa yoo jedhe bakka maqaan kan kootiif maqaan kan kee galu kana
isaan neem jedhanii qofa fayyadamaniiru waan biraan jiru. Siistemni yeroo aniifatti barbaachifnetti maqaa keenyan galcha waan ta'eef jundiif isaan wajjiin mari'achaa jiru yoo jenne wajjiin mari'achaa jiru tajettu san qofa hiikuu qabnaa jechuudha waan alarraan jiru sun. Sonuyyuu jalqabarra dhufti moo dhumarra dhufti moo eessa dhufti ka jedhu maqaa keenyaan jalqabarra dhufuu dandeetti dhumarra dhufuu dandeetti haala galumsaa afaan oromootiin hiikuu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf mana barumsaa From jedheeti fuuldura karli biraasii kaayeet iskuul jedhu jira hiikaa tokko ka yaadadhu keessa. Graduated from jedheeti iskuul ka jedhu jira. Iskuuliin sun kan hin edit hin taane yookiin immoo kan nuti jijjiiruu hin dandeenyedha. Jecha kana yoo hiiknu akkam ta'a jalqaba iskuulii kana gadi buufnaa jechuudha. Akkuma jirutti ka dhufu kan iskuulii kana gadi buufneeti. Fakkeenya mana barumsa daandii baruutti jechuu barbaada yoo ta'e daandii baruutitti baratte. Daandii baruutitti barate. Dandaa'etteetiin yaadda kontekstiin yuu jedhu amma fakkeenyaaf jechi ingiliffaa kun yeroo hedduu afaan oromootti wanti jechoonni garagalfamuudhaaf jechoota nama rakkisantu jira. Amma yuu ka'edhu kana jechuu sihii amma fakkeenyaaf waan tokko laayik yeroo gootu namni tokko suuraa maxxansee yeroo laayik gootu yookaan yeroo waan sanitti hirmaattu ebaluu ebaluu faat waan kanarratti akkana gootan waan kana jaalattan waan kanarratti hirmaat waan akkasiisan ittiin ibsuudhaaf wanti kun jechuu kanaafuu mee akkamitti haa konseptii waan kana akkamitti akka fudhatamu jetta. Innis diteelii waanuma haasaa turre waan haaraan qabu as biratti wanti gaggabaabsinee tuttuqnee darbinu jechoonni achirra kaa'aman fakkeenyaaf ka karli biraasii keessa jiran akkuma jiru fudhanna jenne you name 1 name 2 and name 3 reacted with this post yoo ka jiru taate see waan neemtuu ka jedhu sun akkuma jirutti gadi fudhatta waan ta'eef sanneen gabbuuftee dhumarratti fi kanneen biroo yookiin immoo namoonni biroo jenneeti nambarii galchina jechuudha. Namoota biroo gidduu wanti nu hubachuu danda'uu qabnu gidduu wantoota barreessinuu hundatti ispeesiin jiraachuu danda'uu qaba. Okay, akka walitti makamne jechuudha. Abaluu fi jedhee dhumarratti kan mul'achaa jiru jechi hundinuu walii hidhameeti haga dhumaa deema akka paraagiraafii tasuma jechoota gargar baasuu hin dandeenye jechuma tokkocha fakkaataa jechuudha jalqabarraa ka'e. Okay, kunillee ispeesiin gidduu jiraachuu danda'u. Okay, kunillee akka hubannoo keessa galu jechuudha dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni fi akkasumas namoonni waan kanarratti fuulduraaf hirmaachuudhaaf deemtan kanaafuu jechoota hedduutti eddoon yookaan ispeesiin akka jiraachuu qabu
specially jecha curly bracket keessa jiruu fi jecha ala jiru hedduutti akka wanti keessan space yookaan eddoo keessan kanaafuu asumaan isiniif dhaamsa dabarsa. Wanti biraa Abdiisaa ati kanarratti wanti adda baluu dandeettu maaliif amma fakkeenyaaf asirratti namoonni jechi kun yoo sirrii ta'e jechuun namni filattanii jechuun fakkeenyaaf amma as keessaa yoo jecha fudhannu ta'e jechuudha count jedhee curly bracket keessa jira others jedha. Kan amma jechi sirriin yoo jiraate mallattoo raayitii mallattoo san click irratti goona yoo jechi sun sirriin ta'in jecha alaabaa ka yoo isin flag gootan wanni sun diimaa agarsiisuu irra geettanii kanaafuu akkas wanti biraa wanti ati dabalataan kanarratti wanni namni hubannoo irraa argachuu danda'u jettu yoo jiraate Abdiisa. Kanuma gara dhumaa irratti waan jiru guduunfiidna iddoon cover hin goone yoo jiraate cover gochuuf inshallah yookaan immoo kompiitara irra seenuu dandeettaa? Yaa kompiitara irra jira yaa kompiitara irraa itti agarsiisutu jira. Okay, screenii mobaayilaa irraa screenii browserii kompiitara irratti immoo deemuu dandeessaa? Screenii maalirraa kompiitara irraa mobaayila irraa moo? Amma mobaayila irra jirta miti? No kompiitara irra jira amma. Kompiitara irraa ka browseraa itti agarsiisutu ka filaaga. Kompiitara irraa immoo namni tokko jalqaba akkamiin seenee afaan isaa jijjiiree akkasuma immoo amma arda ka gadhiifame tokko jira inline translation ka jedhu tokko jira haala kana akkamiin hiikuu akka danda'an akkasuma immoo translation ima normal hiikuu akka qabnu akkamitti akka filachuu qabnu kaardii diimaa akkamitti kennuu akka qabnu highlightii isaa tunnee haa gabaabsinu. Okay, page kee jala jira miti Facebook kee jala? Facebook kan koo jala jira. Okay, isa tokkoffarra jiru kana moo qeeqa kutaa lammaffaa ka jedhu moo amma fakkii kompiitara loogiin goota miti kompiitaratti kompiitara loogiin yoo goote jalqaba irraa namni jooyin gochuu barbaade hubachuu dhabe ni jira. Okay. Iddoo inni deemee agarsiisu fakkeenyaaf harka kan kee gara mirgaa irra gadhuftee mallattoo eda'uu san tuqxee laangweejii filattaa itti agarsiistaa jechuudha haala itti filatee namni kun as deebi'u. Okay, amma fakkeenyaaf as achirraan darbee immoo amma tajaajila wantii keessa jira namoonni wantii jechuu barbaadan kuno. Yaa akkaataa itti fayyadama Facebook Afaan Oromoo ka jedhu. Yaa Isaami Abdiisa. Nan dhageessaa miti kuno nan dhagaa. Yaa ka ati maxxansitee jira jechuun akkaataa itti fayyadama Facebook Afaan Oromoo ka jedhu hin jira. Isa jiratti screenshotiin ati keette jira. Jalqaba irratti afaanicha ka filattan kuno namoonni isinitti yoo mul'atu ta'e jechuun as gubbaa kana kuno namoonni barbaadan bakka itti friendii itti search gootan san keessa illee seentanii Facebook translation jettanii barreessitanii achiis xuyitanii akkasitti deemuu hin dandeessanii garuu kunoo akka amma isinitti mul'atu translate Facebook ka jedhu jechuudha. Translate Facebook ka jedhu barreessitanii seentanii screenshotii amma isin arguu jirtan kana kunoo as jalatti jechuudha. Bakka wanti diimaan kun kunoo as biratti jechuudha. Bakka aaroon diimaan irratti gadi mul'isu jiru kana isinitti mul'ata achi Facebook keessan jala eega deemtaniin booda jechuudha. Fakkeenyaaf as jalatti barreessuu ni dandeessanii jechuudha. Kuno translate Facebook jedhu kana achi eega seentanii kuno translate Facebook namoonni as jala dhuftanii
straight isin seensa jechuudha. Kun akkuma agartan translate Facebook jettanii as keessa barreeffattan gubbaa kanarratti jechuudha. Namoonni arguu jirtan as keessatti barreeffattanii kun community keedullee translate community for Oromoo ka jedhu gara wantiitti geessaa miti gara gruppii Facebook gruppiitti geessaa mi? Abdiisa gara gruppii geessa as biratti konseptii hubachuu qaban jundi. Dhagamiti? Yaa si dhagaan yaa. Konseptii hubachuu qaban kan akkasitti keessa deemanii barbaaduu odoo hin taane yeroo takkaan deemanii laanguweejii isaanii yookiin afaan isaanii san bakka jijjiira atitti agarsiiste san laanguweejii san keessa seenanii laanguweejii takka filatanii jennaan jechuudha. Mallattoon parsentiidha afaan kun itti hiikameeru garaa jalatti dhufaaf. Okay. Mallee salphaan jechuudha afaan koompitara irratti yoo ta'e moobaayila irratti yoo ta'e akka ati jetteen akka amma Oromoo ICT irratti viidiyoo hojjechaa turre sanitti haala saniin sarchi gochuu danda'u sarchi injinii keessatti jechuudha. Parsantii makana tuqeeti mallattoo parsantii san irra keessa yoo inni ol banuu fi wiindoon pop-up ol dhufuuf jira isa keessa akka fedhu appilikeeshinii fayyadamee tiraansileet gochuu akka danda'u akkasuma yoo fedhe immoo inlaayinii kaadha dhufe kan amma inlaayinii irra seentee fa'aa agarsiisudha jechuudha. Raayit kiliik yoo goote jecha hiikuudhaaf akkasi fayyadu gara biraa seenuuf immoo yoo barbaadde immoo jechi sun gara biraa akkasi fudhatu yoo barbaadde leefti kiliikimaan akka deemuu dandeettu. Cuqaasii bitaaf mirgaa jenna nuti afaan keenyaani. Kilii. Yaa inni dhagaa. Akkasitti gabaabsii fi agarsiisii gara goolabaa yoo deemne gaariin ta'u waan hafe wantoota ijoo ta'an dhaggeeffattoonni keenyallee wantoota ijoo ta'an wantoota kaasuu qabnu yoo jiraate koomentii jalannoo barreessa. Hanga ammaatitti yaadni gaarii akka ka'aaru zuum nu godhi jechaa jiru barruun koompitaraa akka nu mul'atu. Wantoonni ka'uu qabu jedhan akka nu barreessan kaan immoo wantoota amma dudubbanne kana barreessi agarsiisi in gabaabsina. Okay, hayyee okay, Kamaal Seen. Yaa wanni godhamuu qabu wanni jedhuu qabnullee jennee jirra deeta kanaaf wanni ta'amuu qabullee akkuma jirutti ta'ee sanirraan ammoo Oromoo ICT'n viidiyoo ni qabaataa durattillee siigalee warri Oromoo teknooloojiin tuutoriyaala kennuun ni danda'ama. Plus ammoo sagantama kana iyyuu bifa biraatiin itti deemuu ni dandeenya jechuudha yeroo biraa. Kanaaf har'aaf waan goolabne waan jennu jennee osoo goolabne bareedana fakkaata. Anis asirratti wanni dabalataan ani jedhu namoonni Facebook keessan dura gara afaan Oromootitti jijjiirattanii saniin booda bakka kunoo amma Oromoo ICT screenshotiidhaan fi barreeffamaan kan lafa kaayame suuraa wajjiin deeggaramee isa jala deemuudhaan isa hordoftanii karaa saniin seentaniitiin argachuu ni dandeessanii akkuma as gubbatti argitan kunoo aaroo wannoo kana jalatti jechuu bakka wantii diimaadhaan irratti isiniif mallattoo godhamee gadi buutanii akkasumas afaanicha jalatti wantii argachuu ni dandeessanii jechuudha. Parsantii isaa hangam takka akka hiikame kanaafuu isa Facebooka abdii jalas ni argattanii Oromoo OROICT.com ka jedhu jala seentaniitiin achi jalaas argachuu ni dandeessanii tuutoriyaala isaas viidiyoodhaan ka deeggarame hundaa'uu laaltanii achirraa akkaataa itti jijjiirattan san hordofuu ni dandeessanii gama fuulduraatti gaafii namni qabdan gaafii gaafattaniitiin gama fuulduraatti yoo wanti kun moor isiniif ifan ta'in hanga danda'ame tokkoon ifa isinii godhuu yaalla. Kanaafuu abdii wanti ati dhumarratti waan kana golabuudhaaf jettu yoo jiraate itti seenii akkasuma asis Kamaal achumaan itti fufiiti golabneetiin xumura. Iyyan wanti jechuu barbaadu
barreessaa jira ammallee qeeqa jedhee wanti eegalee tokko jira. Hojiin kun hojii har'a waraqaa irra barreessinee waraqaa san boru cirree gatuu dandeenyu miti. Wanti hubachuu danda'uu qabnu jechuudha. Wanti ifa ta'uu qabu nama kamiifuu wanti ifa ta'uu qabu hojiin har'a barreessaa jirru kun waraqaa irratti barreessinee boru yoo feene waraqaa kana cirree gatuu dandeenyu miti. Wanta seenaadhaaf hojii seenaadhaaf ol kaa'amu hojii bara jireenya isaa jiraatudha. Adeemsa amma deemaa jirutti feesbuukiin jireenya isaa keessatti gabaa irraa waan ba'u hin fakkaatu. Cimanii hojjechaa jiru gara innoveetiivii biraatti deema malee gabaa irraa waan ba'u miti. Afaan Oromoo har'a sadarkaa kanatti dhaabbata kana irratti afaan hojii yoo ta'e jireenya keenya guutuu ilma keenya irratti ilmaan keenya irratti ilmaan dhufan irratti dhaloota gara boodaa dhufaniif wanta nuti adda ol kenne kanatu tajaajila jechuudha. Hojiin kun xiqqoo fakkaata malee hojii baay'ee ulfaatudha. Akkasuma immoo hojii gufuu hedduu qabudha. Afaan Oromoo reef kara teekinooloojii tankaarfachuu miti faana takka reef fuudhaadha hin tankaarfanne. Namoonni dhuunfaadhaan fiffiiganii waan danda'an guggumaachanii akka karana dhufuuf hojiin hojjetame sadarkaa kanarraan ga'eera. Kun immoo afaan keenya dhufee afaan teekinooloojii ta'uu irraayyuu afaan dhaabbata addunyaa sadarkaa duraa irra jiru afaan hojii ta'aaraa jechuudha. Ka Googilii illee haaluma kana itti fufa. Kanaafuu har'a of eeggannoo guddaan afaan kanaaf nuti asii gochuu qabnu wanta hin taane yookiin seenaa hin taane as irratti yookiin immoo dogoggora hin taane as irra keenye dhaloota boruutiif dogoggora dhaalchisuu hin qabnu. Dhaloota boruu dogoggora dhaalchisuu hin qabnu dogoggora adda nuti as irra keenneen jechuudha. Kanaafuu hojiin kun guutumatti milkaa'uu ka